Iddoon itti ani waaqayyoon miti jedhee dubbate akka itti naa deebistun barbaada. Yesus Kiristoos waaqa ta'uu dhabuudhaaf ragaa kana dheessitu barbaada jedhee na gaafatee jira. Yesus Kiristoos akkanumatti daqiiqaa takka qofa beeka. Daqiiqaa takka deebii. Daqiiqaa lama akkas. Daqiiqaa lama waan hin caalle. Lama godha. Yesus Kiristoos waaqa ta'uu dhabuu ragaa kana kennitu barbaada jedhe. Durallee si kenneetiin jira. Yohaannis boqonnaa 17 irratti ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti jedhe. Osoo waaqa ta'eeti waaqayyo koo jedheetti hin dubbatu. Waaqa waan qabuuf jecha inni waaqa ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaani waaqa ta'uu dhabuu fakkeenya Awwal Qaasim waaqa ta'uu dhabuu eessaaf iddaa yoonaan jette Awwal Qaasim uumama ta'uu isaatiin waaqa ta'uu hin danda'u. Waan waaqa balee jiruuf jecha jechuudha. Fakkeenyaaf amma Yesus Kiristoos waaqayyoon adda ta'uu isaa yoo hubachuu barbaadde Yohaannis boqonnaa 5:31 irratti ani ofii kootiif dhugaa nan baay'oo ta'e dhugaan koon fudhatamu anaaf dhugaa kan ba'u kan bira tokko jira jedha. Inni sun ammoo waaqayyo abbaadha. Kanaafuu Yesus Kiristoos waaqayyo abbaadhaan gargara jechuudha. Dabalataan fakkeenyaaf amma Luqaas boqonnaa 6:12 irratti Yesus Kiristoos halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Waaqayyoon kadhachaa bulee jedheetiin dubbata. Waaqayyoon kadhachaa bulee jedhe. Kanaafuu Yesus Kiristoos ofii isaatii waaqayyoon kadhachaa waan buleef jecha inni waaqayyo ta'uu hin danda'u. Ofii of kadhachaa bulee jechuu ammoo hin dandeessu atillee. Ofii of kadhachaa bulee jechuu tasuma taatee hin dandeessu jechuudha. Kan waaqummaa isaadhaa mirkaneessuuf barbaadamu eenyudha? Yesus Kiristoos malee Yesus Kiristoos waaqa kan taane baruudhaaf homaas hin dhibu. Dabalataan Yesus Kiristoos waaqa ta'uu dhabuudhaaf wanni si beeksisu fakkeenyaaf amma Yesus Kiristoos waa wallaaluu isaati. Guyyaa qiyaamaa wallaaluu isaati. Abbaa qofatu beekaa jedhee jira. Phaawulos mataan isaadhaan nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira innis abbaa jedhe. Yesus Kiristoos ammoo abbaadhaa miti. Kanaafuu Yesus Kiristoos waaqayyo qaba, waaqayyo kadhata, waaqayyotu isa erge dubbii waaqayyo irraa dhagee dubbata malee inni ofisaatii waaqayyoodhaa miti. Anaan gaarii naan jedhina waaqayyo tokkichatu gaariidha jedhee dubbatee jira jechuudha. Deebisee deetii jaata. Okay. Jazakumullah khairan. Okay. Nama testaata. Ana gaafadhuuni. Amma isintu gaafadha. Tayyib. Ayyee Yesus Kiristoos ani waa lama qofa walitti aansee gaafadha. Fakkeenyaaf sagalichi waaqayyo waan hundumaa dura turee jedha. Dubbii kana kan dubbate Yesus Kiristoos waan sagalee kana barsiisee jira takka. Lammaffaa waanuma kana wal qabsiisee. Sagalichi kun waaqayyo bira turee jedha. Akkaataa waaqayyo bira itti ture sun akkamii kan jedhu lama. Sadaffaadha ammoo Yesus sagalichi kun waaqayyo turee jedha. Waaqayyo abbaati moo sagalichi kun waaqayyo biraati? Waaqayyo abbaati moo waaqayyo biraati? Gaaffii kiyya kun. Okay, barsiisa tufa. Tolega, amma gaaffiin koo jalqabaasiin galle fakkaata kan itti naa deebisteef kan si gaafadhe tokko miti tokko. Ani waaqayyo miti kan jedhu dubbateeraa kan jedhudha. Gaaffii gabaabaadhuma eeyyee dubbateeraa xiqqeen isaa kan akka tanaa jettu barbaadan ture. Waa'ee dhoksaa ilmummaa isaatii fi waaqummaa isaa yoo dubbanna ta'e Kiristoos uumama hundumaa garas akka turee fi namni niif laftiif waaqni utuu hin uumamin akka ture caaffata qulqullaa'aan keenya lafa kaasa. Haa ta'uuti garuu yoom ilmatti fakkeeffame, yoom abbaatti fakkeeffame, yoom hafuura qulqulluutti fakkeeffame kan jedhu yoo fudhanne deebiin asii kennu waa'ee sagalichaa wajjin wal qabsiisa ta'u Yesuus Kiristoos waaqayyo gaafa addaamiif waan hin uumu daqiiqaan keenya baay'ee gabaabatti waan isaa dhimma kana diiteelii keessa galee ibsuun barbaada waan ta'eef addaamii fi waaqayyoon gidduutti waldhabiinsi gaafa dhufu waaqni namni gargar fagaatanii waaqni namni walirraa deebi'anii kanaaf Kiristoos waaqaaf lafa walitti araarsuu kan jedhu irrattitu sadan tokkummaa ta'aniitu walii galamee gara biyya lafaa dhufee foon uffatee akka koof akka kee kana dadhabee qaraanoo gubbaa irratti fannifamee du'a injifatee furtuu du'aa seexan harkaa fuudhee bahe nuuf jireenya nuuf laatee jechuudha. Kiristoos utuu hin dhufne ta'eeti fayyina argachuu hin dandeenyu ifa argachuu hin dandeenyu har'a namoonni hedduun dukkana keessaa gara ifaatti dhufanii karaa Kiristoosiin. Isa kana immoo karaaniif dhugaaniif jireenya anaan malee gara abbaatti kan geessu tokkollee hin jiru jedhee gooftaan dubbateera. Tokko
du'aa ka'uuniif jireenya ana. Namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata jedhee gooftaa Yesuus dubbateera. Kanaaf anatti amana jedhee dubbateera. Maaliif itti amanamaa? Sa'aatiin koo dhumeera fakkaata. Taankiyuu. Tayyib. Mee gaafii kiyyaaf hin deebinetti fakkaata Ustaaz Arab gaafii jira. No. Wanta hin dubbanne akkas jedhettee dubbatin baay'isu. Jechuun waaqa ofiin jedhee jira inni macaafa keessatti. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e macaafni qulqulluun ragaa ba'a. Macaafa hin jenne bar wanni ofiin jedhee waaqa ofiin jedhee jira ofii isaati waaqa ofiin jedhee jira ofii isaati. Ani waaqa na waaqessaa jedhee dubbatee jira. Gaafii tokko si gaafadhu. Walirratti walii galaa. No. Maaliif sitti fakkaata? Amma gooftummaa Yesuus Kiristoosiin mormaa jirtamoo macaafa qulqulluudhaan mormaa jirtamoo? Waan gooftummaati miti, waan gooftummaati miti. Waan gooftummaa naasuu hin yaadu. Waan gooftummaa jechuun gooftummaa waan kennamu, waan Rabbi nama kennu. Waaqayyotu isaa kenna san gooftummaa jechuun sayyidummaa jechuudha afaan Arabaatiin. Osoo amma macaafa Arabiffaan barreeffamee sayyidummaa. Sayyida jechuun waan Rabbiin nama kennu, hoogganaa nama gochuudha. Fakkeenyaaf Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11:3 irratti Yesuus Kiristoos mataa dhiiraa Waaqayyo mataa Kiristoos jedhamee dubbatamee jira. Yesuus Kiristoos mataa kan wal biran dubbatina wal maroo dubbadhaa sa'aatii tokko sa'aatii kaa qabna sa'aatii darbatu dubbannaa. Na dhaggeeffatu sitti himaa. Ustaaza Amma fakkiin kee waaqummaa Kiristoos mini. Ani kan gaafadhe gaafii kiyyamee si adeemu. Gaafii duraan gaafadhe sagalee Waaqayyo ani sagalee Waaqayyooti jedhee waan sagalee dubbatee beekaa Yesuus Kiristoos. Mee wantoota kanneen walitti tarreessee guutuu isaatu na deebisa tokkicha illee keessaa argate. Waa'ee cubbuu Aadamaan cubbuu Aadamiif du'a jedhee dubbatee beekaa. Waan Aadamiyyuu lafa kaasee dubbatee beekaa. An sagalee Waaqayyooti jedhee beekaa. Lama. Waan sagalee kana dubbateeyyuu beekaa walii galatti. Sadi. Dabalataan ammas ammoo sagalee Waaqayyo sagaleen kun Waaqayyoodha jette Waaqayyo abbaati moo Waaqayyo biraati? Yoo Waaqayyo abbaati jette moo Waaqayyo dhufee dhalate waan jettu sunillee ciqiidha. Waaqayyo sagaleen du'e waan jechuu jirtu jecha Waaqayyo ammantu waan ta'e. Afur. Kan biraa ammoo kasi gaafadhe Yesuus Kiristoos mataa isaati ani waaqa yookaan ani Adoonaay yookaan Elshadaay yookaan ammoo ani akkana jedhee waan gadi dhaabbataa tokko dubbatee beekaa waan waaqummaa isaadhaan mirkaneessuus hin jedhu. Ani Elshadaay dubbatee. Eessatti? Tokko jedhu. Eessatti? Okay, duuba. Na dhaggeeffatu. Ustaaz Arab isinimsiisaan callisee jira. Okay. So amma kana gaaffii irratti gaaffii kan taaneef waaqummaa Kiristoosiin wangeela keessatti hin argannu kan jedhuuf ragaan sii kenna. Ragaan sii kennu immoo fudhataan jirtu. Akka bishaan dhagaatti dhangala'ee taa'eera jechuudha deebiin sii laachaa. Kanaaf waaqummaa Kiristoosiin mormita yoo ta'e waaqummaan Kiristoos wangeela keessatti argadhee sitti hima yoo ta'e gara Kiristoos dhufuu dandeessaati. Waan gaariidha. Waaqummaa namni namaa kenne yoo taate ka Waaqayyo namaa kenne baay'ee jira kun waaqummaa malaayikaa Waaqayyummaa waaqummaa qabu jira nabiyyoonni waaqummaa qaban jira achi asittu seexanni waaqummaa qaba. Seexanni Waaqayyo jedhamee jira ani bifa itti amana kanaa miti mee sanirra deebii kenne. Seexanni Waaqayyo jedhamee jira macaafa keessatti fakkeenya Qorontos tokkoffaa Qorontos lammaffaa boqonnaa afur lakkoofsa afur Waaqayyicha si abaranaa jedhamee jira. Waaqayyicha saba zamana kanaa jedhamee jira. Seexanni Waaqayyo waan jedhameef jecha waaqessuu danda'a? La. Macaafa keessatti waaqonni hedduu. Yesuus Kiristoos mataan isaadha Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 35 irratti warri dubbii Waaqayyo harka jirtu hundi isaaniidha Waaqayyoolee jedhamanii jiran jedhe. Dubbii macaafa sin diigamu jedhee dubbatee jira. Waaqayyoolee wanni jedhaman namoota dubbii Waaqayyo harka jiranidha. Waan Waaqayyo irraa bakka bu'anii dubbatanii. Museen fakkeenyaaf seera boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo jedhamee jira. Maaliif waan Waaqayyo irraa dubbatu? Oi, apa tu sih raggeeffatu sitti hima. Ende Waaqayyummaa namatu namaaf kenna taanaani gooftummaas namatu namaaf kenna taanaan maa inni mata dureen kirikiriikeeti.
Waaqayyo jechuuni yoo sirriitti si. Amma bumaatee ajandaa keessaan bahin. Kirikiriin keenya maali? Yesuus Kiristoos waaqa jechuun kanan beeku isa waaqaaf lafa kana uume hangafa nagaa akka ta'e mootii bara baraa akka ta'edha kan inni dubbataa jiru. Amma kooti waaqa namni biraan namaa kennuu danda'a jirta bara akkas jechuun waaqayyummaa Kiristoositti amanteettaa jechuudha. Kanatti keessaa baay'aatu jechuudha. Sii galee waaqayyo jedhee kanan beekoni waaqayyoon isa waaqaaf lafa kana uumedha. Amma immoo waaqayyummaa karaa biraayyuu namni argachuu danda'a kan jedhu kaasuutti kaate. Akkas jechuun waaqummaan Kiristoos si amansiiseera jechuudha. Kiristoos waaqa akka ta'etti amanteetta jechuudha. Waaqa ta'uu isaatti amanteetta taanaan waaqa jechuun hiikni nu biratti qabu isa biyya keessanii hin beekon. Waaqa jechuun isa waaqaaf lafa kana uume jechuudha. Arannatu. Namni nama jedhama. Namni waaqa ta'uu hin danda'u. Namaan takka waaqa jedhamees hin beeku. Waan ta'eef kirikirii kee keessaa na jalaa baate ammas hin dhabe lafa turtuun si wallaale. Ajandaa kee dartee jechuudha. Ani immoo ajandaan irra dhaabbadhee irraa socho'uu hin danda'u gonkumaa. Yeroo irra deebi'aa ibsaatii waan jechuu barbaaddan. Barbaaddan irra deebi'aa takkatti ibsaafi. Mee irra deebi'ee ibsaafi. Ani irra deebi'ee si ibsaati qosee akkasii galuudha. Yesuus Kiristoos waan kana waan ati amma dubbattu kana hundarra gaafatameedha. Macaafa dubbisteen beektuu na fakkaata malee dhiifama naa godhiiti. Obboleessa kiyya qaalii. Dhiifama naa godhi macaafa dubbisteen beektuu na fakkaata nama macaafa hin beekne yoo taate malee. Eeshi yeroo takka naaf oolle jechuudha. Garuma na yaalaa deema. Naaf dhaggeeffadhu eeshi hin deebista inshallah. Macaafa dubbistee yoo hin beekne malee macaafa keessatti akkasii miti. Macaafa keessa fakkeenya Museedhaan seera ba'uu xiqqisiisiitu jira balan. Seera ba'uu boqonnaa 24 irratti illee dubbatamee jira wanti kun 24 boqonnaa 24 lakkoofsa 6 irratti boqonnaa 4 irratti dubbatamee jira. Warri abbootiin firdiidhaa waaqayyoota akka jedhamu. Fakkeenya faarfannaa 82 yoo godhatte waaqayyoo waldaa waaqayyoolee jidduu dhaabbateetiin firdii godhee jira. Akkana jechuun abbootiin firdiidhaa waaqayyoolee jedhamanii jira. Waaqayyoota jedhamanii jiran. Waaqolee abbaan firdii tokko waaqayyo dura hafidamu jedhu. Yoo nam tokko waatee jedha waaqayyo dura hafidamu jedhu. Waaqayyo dura hafidamu jechuun abbaa firdiidhaa dura fidamudha. Siigalee waaqayyo wanni jedhamee yaamu macaafa keessatti waaqayyoon tokkichatu jira kan gabbaramu. Garuu ammoo waaqayyo wanni jedhamee jiru baay'eedha. Haa ta'u garuu ammoo waaqayyo jedhameef jecha hin kennamu. Fakkeenya Museedhaanii waaqayyo jedhamee jira macaafa keessatti. Ammoo afaan Oromoo irraa ta'e kan afaan waaqayyoof afaan hin taataa jedhan. Afaan Ingiliffaatiin ammoo hiikaa gadii keessatti ammoo waaqayyoon hin taataa jedhamee jira. Akka waaqayyoon taataallee jedhamee hiikamee jira. Kun seera boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irra jira. Siigalee banadhu laala ammoo tana banadhu laala. Yesuus Kiristoos mataan isaa maal jedhu dubbate Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 35 irratti warri dubbii waaqayyoo harka jirtu hundi isaanii waaqayyoota jedhamanii jiran. Dubbii waaqayyoo isin diigamu. Isiniinuu mataa keessaniinuu waaqayyoota isiniin jenne waaqayyo jedhee jira. Faarfannaa 82 lakkoofsa 1 lakkoofsa 6 irrallee jira. Isa san hin dubbifne atti bakka. Waliigalatti wannan siin jedhu waaqayyo jechuuni waan humna qabu tokko jechuudha malee akka macaafaatti waaqayyummaa rabbii tokkichaati miti. Waaqayyummaa rabbii tokkichaaf galtu Yesuus Kiristoos mataan isaarra dubbatee jira. Innis eenyudha? Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti. Nuyi garuu isaaf sagannuuf ni beeknaa jedha. Eenyudhaan Waaqayyo Abbaan. Waaqayyo Abbaan warra hafuuraa fi dhugaan isaaf sagadan ni jaallataa jira. Siigalee kan sagadamu Waaqayyo tokkicha Abbaan. Innis kan biraadhaan hin jiru. Kanaafuu amma wannan siin jedhee Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaadha. Waaqayyo tokkicha waaqayyo abbaadha jettee ni amantaa siin jedhe. Tayyib. Irra sii dabraayyuu. Okay. Ustaz takkicha bicha gaara. Yesuus Kiristoos abbaa ta'uu amantaa hin dhagaafin. Tanuma qofa beekaatan mee sitti baay'isuuti. Taawwan dhiise guutuu isiitu sii dhiisee jira. Yesuus Kiristoos abbaadha. Waaqayyo abbaadha Yesuus Kiristoos. Ambasaaddari ta'uu dandeessanii Yesuus Kiristoos abbaadha gaafiin itti ufaate beekisa. Eeywa. Zalaaqee wal gaafa nama gaafii afaan irraa goona ta'ee qaadifne. Yesuus Kiristoos abbaadha sanyii. Ragaa wajjin na hojjetu. Ragaa wajjin qofa barbaadan. Ragaa wajjin ammame maal sitti fakkaate jedhama. Ragaan isinii kennu qabachaa jirtu. Ni qabadhaati ati Yesuus Kiristoos abbaadha siin jedhe gaafii kiyya. Yookaan miti na jedhe. Abbaadhas ilmas hafuura qulqulluudhas siin jedheera. Yesuus Kiristoos moo mataa isaattu akkasii? Kan sagadaa fi suuree sun eenyudha? Yesuus Kiristoos gombifamee halkan guutuu kan kadhachaa ture sun eenyudha? Waaqayyoon inni kadhachaa bule. Gaaffii gaariidha. Gaaffii gaariidha. Gaarii ta'e jennaan gaafadhee mante. Asirratti waan isin deebisu Yesuus Kiristoos
Koomenti kana cufa. Okay. Namni baru Omar rakkisu ta'uu beektaa. No, ay maaliif sitti fakkaate? Amma ya dana mata dhugaa. Harreen dubbadhee ture. Koomenti waa'ee Yesuus Kiristoos yoo sii kaasee yerootti abbaa ta'e qaba, yerootti ilma ta'e qaba, yerootti hafuura qulqulluu ta'e immoo qaba. Namoonni tokkochi. Sii galee? Wanni kun macaafarra jira. Wanni amma dubbatte kun. Na dhaggeeffadhu sitti nima badabbiitti na dhaggeeffadhu. haa dubbatan isa. Okay, haa geeffatan warra kira qaqqabatan. Eeshi. Caaffata qulqullaa'aa keessatti seera uumaatti gaafa dubbistu erga waaqaaf lafa uume raawwate booda kottaa akka bifa keenyaatiif akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumna kan jedhu argatta. Aqeetan nama uuma jedhe osoo hin taane kottaa akka bifa keenyaatii fi akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumnaa jedhe. Kana yeroo dubbatu siingiliitu maqaan sadan sun akka wal kee jiru ragaa ba'a jechuudha. Biyya lafaarra yeroo turetti Gooftaan Yesuus Kiristoos bifa ilmummaa fudhateeti kan dhufe. Saatii itti warri Fariisotaaf Saaduqootaa isa qabuudhaaf itti adeeman sanatti ilmummaa amala ilmummaa argisiisuu danda'a malee amala waaqummaa isaatii miti. Gaafii afaan irraa goona Ustaadhaadhaaf mee obboleessa kiyya sanyii si jaaladha. Mee xiqqoo si karaa asirratti akka deebitu baay'ee rasii dabre maaliif jennaan akka bakki teenne kun addaan hin diigamneef jecha. Fakkeenyaaf amma akka bifa keenyaatti nama hin uumnaa kan jedhe suni Yesuus Kiristoos namni sun. Waaqatu jedhe waaqa sana keessa Yesuus Kiristoos jira. Waaqni sun Yesuus Kiristoosi? Eessatti akkas jedha saragaa isaadha naa kenni. Mul'ata Yohaannis akkuma mul'atuma Yohaannis hin dubbifadhu dhaggisiisu boqonnaa tokko lakkoo tokko. Mul'ata Yohaannis haa ta'uuti bakka barbaade haa ta'u badiitu waan natti mul'isi natti dubbisi malee. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoo tokko dhaqii dubbisi isuma sana sii kaasaa ture. Waan sagalee dubbata kaa. Ikkoo sagalichi maa eenyudha sagalichi? Waan sagalee isheera uumamarra jira wanni sagalee. Sagalee tokko kana jedhe kan jedhu jira. Amma waa'ee isaa miti sagalichi eenyudha? Sagalichi Waaqayyoodha jedha. Waaqayyo kun isa kamidha? Waaqayyo isa kam sagalichi kan Waaqayyoon ta'e sun ani hin beeku Waaqayyo tokkicha beeka. Maxaafa beekachaa jirtu ni yadanaan. Anuun isin jedhe barsi gaafachuu jira. Sagalichi Waaqayyo abbaadha Waaqayyo durii sanii. Sagalichi. Eeyyee. Waaqayyo abbaadha. Eeyyee. Tayyib Waaqayyo abbaatu dhufee dhalate ibsu barbaada. Siik walii gallee jirra. Tayyib walii gallee jira homaa waliin dhibne qoyika. Yesuus Kiristoos egaa akkas ta'e gara Waaqayyo kootii Waaqayyo keessanii ta'uun nan ba'a kan jedhe sun Waaqayyoon gubbaa jiru sun eenyudha? Na dhageessittan hima. Amma utuu gaaffii sagalichumatu foon uffate eeyyee. San xumurree jirra goobasii kiyya. Waaqayyo tokkicha jira sunis sagalee tanaan jettee jirta. Hin xumurre. Ustaad akkatti carraa kennaa fi sanyii tuufine. Si xumurre malee hin xumurre. Xumura dhume. Xumura dhume. Sagalichi Waaqayyoon ture jette eeyyeen siin jedhe. Isumatu dhufee du'eette eeyyeen siin jedhe. Isa foon uffateette eeyyeen siin jedhe. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabuma jalqabee Waaqayyo bira ture. Kan jedhu sii dubbiseera silas. Ammas akkas jedha. Sagalichis nama foonii ta'e nu gidduus buufatee jedha. Wangeelan sitti haasaa jira. Wangeela taasoo jiraan siif. Kana tole siin jedhee baran siin dinne amma. Wannan siin jedhee. Sagalichi si nama foonii ta'ee nu gidduus buufate kan jedhu sana dubbisi. Tayyib hubadhee jira san sirriitti dubbisi hubadhee jira galatoom. Amma gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanitti ol nan ba'a kan jedhe sun Waaqayyoon gubbaa jiru sun Waaqayyo isa kamii siin jedhe malee. Isuma. Eenyu? Isuma foon uffatee du'ee du'aa ga'e. Inni isatu jechuu jira bar sagalichatu jechuu jira sagalichatu maal jechuu jira gara Waaqayyo kootti ol nan ba'a jechuu jira. Ilmummaadhaan dubbataa jira malee. Maal jechuun ilmummaadhaan Waaqayyo sagalichi Waaqayyoodhaan naan jettee jirta Waaqayyo abbaan tokkichuma kanaa jettee jirta bar. Waaqayyo abbaan sagalichaa naan jettee jirta bar sagalichatu lafarra deemaa ture kan dhalatillee isumaa naan jettee jirta. Isuma Kiristoos isuma sagalichi isuma inni kadhatu isuma inni keessa jiru isuma. Maal.
ما جت ميرا نادمي إني كذا تسمع كيس تورا سمع يجرا كذا تسمع كان كذا تمسمع كان إرجع مسمع كان إرجو سمع كواهند دلكو كأولدي مسمع كقول لسه أنا فرج جراتو لسه ما كقباجرو لسه ما توكي جم سمع أما دورتي أتي يوحنس بقولنا تقول لك كذا كذا أقول الرتي سجلي تشينا مفهوني تين وقدو بفتاج تين أدو بفتاج سجلي تشوفين نما كيس بفتاج أنا مفهوني تيجرا نانجتاج تابر سجلي تشينا مفهوني تيجرا نانجتاج تا سجلي تشينا مفهوني أرجعتي كباجرو سكامي سينج أنا بس تفني كنا ميت فوني سوا سلالة كيا ميت كيا كان سينج ناني لين كلام دوبر أكيد فتوكا أكيد فتوكا نادا كي سينده بساتي أستاذ ماشي فون إني وفتى كرا بيجي لفارو فسوني وعلى ما فون أني فتى فن راد باتوكو فون فينا جبور لغوك أبو ميتي لما تا فون تورت كنا مسميتي لأن جيني فكادتي لا قوتشرا وعلى ما سيتم فون ني كريستوس فتى كرا بيجي لفارو في توكو تورت كنا لما فينا فون جبور إنكب isumaan dhufe isumaan du'e isumaan du'aa ka'e isumaan mirga isaa jira isumaan deebi'ee firdiidhaasaa jechuudha. Foon fedhaa uffatu anamma waan foonidha siin duban foon fedhaa uffatee lafa bu'in foon uffatee lafarra erga bu'e waaqayyoon inni itti ol ba'e jedhi isa kamii siin jedhe waaqayyoon isaa sun isa kam waaqayyoon foon kana waaqayyoon sagalee kanaa isa kam sagalichatu maal jechuu jira amma gara waaqayyo kootti ol nan ba'a jedhi waaqayyoon sun isa kam waaqayyoon foon kanaadha. Eko ofi waaqummaa isaatti deebi'e kaabbummaatti deebi'e bara. Maal jechuudha waaqummaa isaatti waaqummaan jenne bara waaqayyoo jedhe. Waaqayyoo jedha bara. Na dhaga'e obbo amma ustaas biyya baay'een si kabaja akka Oromoo tokkotti akka saba tokkotti akka nama afaan tokko dubbatutti. Anillee si kabaja. Oromummaa waliin qabnaa amantaa adda addaa qabnaa. Garuu mataa wal dhukkubsuudhaaf osoo hin taane waan asitti dubbadhu kana qara jallisuu dhiistee waan asitti immoo kana qara jallisuu baattee tasgabbii bifa tasgabbiin ta'e yoo yaadde sii gala malee kirikiriidhumaaf waan ta'eef namoota si gaafii dhabar kirikirii miti gaafii dhaa obboleessa kiyya dhiifama naa godhiti kirikirii miti gaafiidha. Gaaffiidha malee kirikiriidha miti. Waan danda'u deebisee jira. Deebiin taaf hin ta'u warri duraan sin murteessu waan ta'eef. Ayyaa adiif nu qalaasa.